turtii ni taasisna gaaffii turtii taasisnee dhimmoota siyaasaa akkasumas immoo yeroo tokko tokko akkasumas gama aartiitiin immoo waraabdan illee isa gaafannaa isa waliin turtii taasisna. Mindaa bakka sadii nyaatti tokko qulqullinaan hojjeta. Tokko immoo akkasuma hattuun jira. Oromoodha. Dhugaan sitti malaal Oromoon takka taanaan jechuudha. Oromoon wal hubannaan dhiisi balleessi bakkaati balleessitus balleessu bakkee hojii si kabajinaanaani takkittiin balbala keetirraan hin tartu. Rakkoon Oromoodhaan kan naa gale. Rakkoon Oromoo karaa Oromoo dheeressu diinaa miti Oromoodha. Da'ee giddu kitaraa fi jedhee sila Oromoon nama hidhuu malee hiikuu hin danda'u humna hin qabu hin jedheen bakka aaree jechuudha. Rakkoon kun Oromoo keessa jiraachuu isaarraan kan ka'e siyaasarraa fagaatte. Kun gurra amantaatiin si dhagaa. Amantaa keessaallee qabee kanaaf argitee fakkeenyaaf iddoo mama peenxee irraa hin jalqabee peenxee keessaa bahee akkuma achi bahee yookaan achi taa'ee garuu Oromoo Musliima dubbadhe rakkoo Musliima keessa jiru. Tokko jedhaanaaf dheeroo hunda ergaa kiyya kun. Sooshaal miidiyaa irratti sababoota akkasiitiin yeroo baay'ee komii yeroo sirratti ka'uun arga kanaaf jedhee. Deevils seexanni achi keessa akka jiru agarsiisa sii galee. Gaaffii koo xumuraatii Kaffiyaaloon dhimma kanaaf dhimma siyaasa Oromoo wal qabatee maal jedha? Sirbuma amma kootuu san keessatti argitee na jaalattus jibbitus ijuma tokkoon ulaalu kan jedhu jira argitee. Ati xiqqeessinaan Oromi si fuulduratti rarraasee ajjeessa. Achi teechee garuu biiroo keessa argitee maalidii sadboola sadaabee masdar jedhama. Kun badiidha. Badiidha. Sirbi cubbuu miti jedhee namana. Kaffiyaaloo waliin turtii taasisnee dhimmoota siyaas dinagdee biyyattii akkasumas gama aartiitiin immoo